Harka fuuna shamaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB Oduuf Odeeffannoo FiB kan qabannee istiidiyootti argamnee jirru muluu Asaffaa fi Beenyaa Shiiramoo waliin turtii taasisna. Dhimmoota wayitaawwaadha jennee tibba kana irratti xiyyeeffachuudhaan qindeeffannee istiidiyootti argamnee jirra akkana waliin turtanii kabajaan kan isin affeerru. Ogeessi kaameeraa ammoo Biraan Udajaniin waliin turtii taasisaa Beenyaa baga walitti deebinee istiidiyootti. Dhimma jalqabaa kan taasifannee jirru dhimma odeeffannoo biyya keessaa irraa jalqabna. Keessumaayyuu ammoo gara naannoo Oromiyaa keessatti godina Baalee keessatti dhibeen beelladoota miidhuu danda'an tibba kana mudachuun gaalli hedduun lubbuu dhabaa akka jiru odeeffamaa tureera. Kan hojii wal qabatee hawaasni naannoo sanaa yookaan uummanni naannoo sana jiraatu dhibeen kun beellada sanarraa yookaan gaalarraa gara namaatti darbuu danda'a kan jedhu shakkii qabanii garuu hanga ammaatti qorannoodhaan wanti mirkanaa'ee kan jirredha kan odeeffamu. Haa ta'uutii garuu itti gaafatamtuun eejensii misooma qabeenya uumamaa beellada Oromiyaa kan taate Dr. Amina Abdurrahman akka jedhanitti dhukkubichi godina Baalee keessatti aanulee afur keessatti akka mul'atee jiru quba akka qabanidha kan isaanii odeeffatanii jiranii akka gurraa qaban haasaanii jiranii. Haa ta'u kanuma mirkaneeffachuudhaaf ogeessota dhimma kanarratti hojjechuu danda'an yookaan ogummaa kana qaban gara sanatti erguudhaan akka saamuudhaan iddoo sanaa dhufe qorannoon akka irratti gaggeeffamu taasifamaa jira haala jedhutu jira. Kunis gara iddoo dhaabbata qorannoo dhimma kanaaf gaggeessuu danda'u ogeessota dhimma kanarratti hojjetaniin akka gaggeeffamaa jiru. Haa ta'u naannoo Oromiyaa irra darbee akka federaalaattis akka qoratamuuf garasitti erginee jirra jedhu. Hanga ammaatti garuu saamudaa sana keessaa bu'aan argamee dhibeen kun kanadha jedhame akka hin jirredha kan odeeffamu. Akkuma tikaasti egaa yeroo ammaa dhibeen gaalaa kun naannoo Somaaleerraa garasitti kan darbedhas jedhamaa jira. Yeroo ammaa kana egaa godina Baalee ba'aa keessatti keessumatti iyyuu aanaa Sawweenaa keessatti baay'inaan miidhaa geessaa kan jirudha. Keessumatti iyyuu Sawweenaa dabalatee aanaalee tokko tokko keessatti beelladoonni hanga 150 akka du'aa jiranidha. Namoonni akkasumas immoo gaalli hundumtu jalaa dhume yeroo ammaa harka duwwaatti hafanis jiraattonni kaasaa jiruuti. Egaa dhibeen kun mul'achuu kan jalqabe caamsa 22 keessa akka ta'edha ogeessonni himaa kan jiranii. Ejensiin misooma beelladaa yeroo ammaa kana ogeessota adda addaa gara sanatti bobbaasee akka jirudha. Dhibeen kun immoo yeroo ammaa sa'aatii 24 yookaan hanga 12 yookaan sa'aatii 12 keessatti gaala ajjeesuu akka danda'uu fi mallattoonni agarsiisus yeroo ammaa kana funyaan furreessuu yookaan immoo kana funyaan dhiiga baasuu waan akkas akkasiiti ogeessonnis kaasaa kan jiran jiraattonnis kaasaa kan jiranii kanumaafis immoo gareen garasitti imalees yeroo ammaa kana qorannoo giddu galeessa Oromiyaattis wanti kun qoratamee dhibeen kun maal akka ta'e baramuu waan hin dandeenyeef yeroo ammaa garee lammataa kan federaalaa dabalatee garasitti imalee kan jiru. Haa ta'uti garuu hanga ammaattis yeroo ammaa dhibee kanaaf furmaanni wanti taa'ee hin jiru. Kana wal qabatees immoo yeroo ammaa kana akkuma tikaastetti gaafatamtuun eejensii misooma beelladaa Oromiyaa Dr. Aminaan kan kaasanii yeroo ammaa kana ogeessonni kaasaa kan jiran dhibeen kun beelladoota hedduu fixaa jira miidhaa geessaa jira jedhan malee isaan immoo yeroo ammaa hanga ammaatti dhibeen kun wanta inni miidhaarra geesse wanti nu qaqqabee hin jiru gabaasni nu ga'ees hin jiru namarraa namatti darbuusaas wanti mirkaneeffame hin jiru kan jiru kaasaa jiru jechuudha. Kan kana jedhanii fi qorannoodha wanti mirkanaa'ee hin jirre waan ta'eef hawaasni garuu mallattoolee gaala irratti argan irraa kan ka'e afur kutuun jira furriin irratti argamuun isaanii jira waan kana wajjii wal qabsiisanii mallattoo koronaa vaayirasii wajjii wal fakkaataa yaada jedhu kaasaa akka jiranidha kan odeeffamee jiru. Aanolee arfan keessa inni akka warri itti gaafatamtuun kun akka jedhanitti raayituu laga hidhaa akkasumas sawaanaa dabalatee kanneen kaan keessattis akka ajjeesaa jiru ofii quba qabaachuu isaanii ibsanii jiranii. Haa ta'u malee rakkoon mudate kun atattamaan furmaata argachuudhaaf dursanii bira qaqqabuu dhabuunis akka yeroon isaatti dheeratuu fi gaalli hedduun akka lubbuu dhabu taasiseeti jira. Kanaaf immoo ogeessonni iddoo sana jiran dhimma kanarratti hojjechuu danda'anu gabaasa daddafanii qaqqabsiisan immoo hin qaqqabsiisne kan jedhus gaaffii biraasi. Haa ta'u yoo qaqqabeera ta'e ammoo atattamaan yeroo sanatti hojiinsaa jalqabameera hin jalqabamne hangam ture jalqabee kan jedhus ammas wanti beekame hin jiru. Guyyaa keessatti sa'aatii 12 hanga 24 keessatti lubbuu daddafee dabarsuunsaa immoo akka gaalli hedduun lubbuu dafee dhabuu fi akka namoonni qabeenya sana qaban
baay'een isaanii harka qullaa akka hafaniifis sababa ta'ee jira. Kan hojii wal qabatee dhukkubichi irra deddeebiidhaan kan inni hanga ammaatti biyyoota kaan irraa achi as dhufee danda'e yookaan Somaalee irraa gara natti dhufe kan jedhumu iddoo kaan irraa ammoo gara sanattis dhufee wanti jedhu odeeffamaatii jira. Gama biraan ammoo jiraattonni dhukkubichi gaala irraa gara namaatti darbuurra darbee dhiibbaa inni qaqqabsiisuu danda'u ittuma fufaa deema taanaan gaalli hedduun harka isaan irra ba'uu akka danda'u gaala qofa miidhamoo kanneen kaanittis beelladoota biraattis darbuu danda'a wanti jedhu hanga qoratamee bira gahamutti wanti ammatti kana jedhamee dubbatamuu danda'u hin jiru. Garuu gaalota keessaa iyyuu ammoo warreen kaan irratti dhibichi warreen kam irratti dhibichi irra jabaata kan jedhuufis adda baasanii jiranii warreen umuriidhaan baay'ee deeman gaalota akkasii fi warreen ammoo rimaa qaban akkasumas warreen hoosisanii fi warreen kormaa gaalaa ta'an irratti akka heddummatuudha kan isaan adda baasanii jiranii. Kun mallattoo kana wajjin wal qabatee fi saalaa fi umurii fi akkasumas warreen umuriidhaan deeman jechuun dhibee dandamachuu wajjin wal qabatee rakkoo jiraachuus danda'uu ni mala. Akkasumas warreen immoo rimaa qabanis dhibee dandamachuu wajjin wal qabatee akkuma namaatti yoo ilaalte jechuudha kallattii ogummaatiin ogeessonni fayyaa akka jedhanitti kan kana wajjin wal qabatee rakkoon hoosisoo warreen hoosisanis dhiibbaan kun irratti akka heddummachaa jirudha kan adda bahee jiru. Fuulduraaf garuu qorannoon kun mirkanaa'ee iddoo sanatti dhagamanii saamudaan sun mallattoo akkamii agarsiisa mallattoo isaa wajjin wal qabatee rakkoo maalirraa dhufee akkamitti immoo qoratamuu qaba maaltus ta'uu qaba kan jedhu boodarra kan dhageenyu ta'a. Garuu dhibee dursanii ittisuudhaaf maaltu ta'uu qaba saamudaa qofa fudhatanii qorannoo qofa gaggeessuu qofa otoo hin taane dursa dhibee ittisuudhaaf talaallii kennuutu murteessaa akka ta'es dubbatamee jira. Talaalliin kennamuun dursitee dhibee ittisuudhaaf talaalliin kan kennamu kana irratti xiyyeeffatames hojjechuu akka qabudha Dr. Aminaan kan himanii jiran. Akkuma makaasaa turre egaa godinni Baalee Bahaa immoo naannoo gammoojjummaan itti baatu keessumatti iyyuu hongeetiin miidhaman keessaa isa tokkodha. Dhimmi kun egaa dafee yeroodhaan furmaata hin argatu taanaan hawaasa kanarra miidhaan gahu keessumaatti iyyuu gama dinagdeetiin miidhaan gahu jabaa ta'uu danda'a. Maaliif yoo jettee hawaasni Baalee Bahaa irra jireessan kan inni jiraatu horsiisa gaalaatiinidha. Gaalli kun dhume jennaan immoo yeroo ammaa kanatti miidhaa isaa irra qabu waan salphaa akka hin taanee fi yeroo ammaa dookteroonni garasitti bobba'an illee haalli tatamsa'ina dhibee kanaallee baay'ee sodaachisaa akka ta'e kaasaa jiru. Dhimma kana wal qabatee keessumatti dookterichi keessaa garee sana keessaa tokko tatamsa'inni isaa baay'ee nama yaaddessa. Yeroo ammaa kanneen ganama gashanii galgala gashanii ganama dhaban illee jiraachaa akka jiran kaasaa jiru. Gabaansi yeroodhaan isaan qaqqabu haadhiisu gaa hin beeknu dhimma ejensii Oromiyaa kana. Haa ta'uti garuu dookteroonni ragaa dhiyeessaa gama isaaniitiin akka BBC'tti himanitti dhimmi kun baay'ee yaachisaa fi yeroo ammaa miidhaan qaqqabsiisaa jiru ulfaataa waan ta'eef dhimmi kun hatattamaan furmaata argachuu akka qabu kaasaa jiru jechuudha. Kanumaan gara odeeffannoo itti aanutti darbana daawwattoota keenya. Odeeffannoo itti aanuun ammoo qibxata darbe kanatti pirezidaantiin Firaans Emmanuel Macron yeroo daawwannaadhaaf yookaan mariidhaaf hawaasa gidduutti argamanii jiranii hawaasa keessaa namni tokko akka isaan kabalee kan odeeffamaa ture tibba kana erga qibxatarraa kaasee achi as jechuudha oduu guddaa ta'ee jira akkuma waliigala addunyaattu kanneen kana raawwatan irratti immoo qorannoon gaggeeffame namoota qorannoodhaan adda baafaman sana akka shakkamanii to'annoo jala oolamanidha kan odeeffamaa jiru. Dargaggoonni ganna 28 ta'an qabaman keessa namoonni kunneen warreen leellistoota sirna duraanii akka ta'an shakkamanii jiranii isaan keessaa meeshaa fi kitaabni Hitler mana isaanii keessatti akka argamedha kan odeeffamee jiru. Meeshaaleen kunneen ammoo meeshaalee kanneen akka miidhaa gurguddaa geessuu danda'an warreen qara qaban fa'aa akka ta'edha achi keessatti kan argamee jiru. Kun namni kun warreen duraan akka biyya isaaniitti jechuudha warreen humna qabeessummaadhaan bulan yookaan ammoo Hitler kan ittiin beekamu yookaan yaadatamu ta'e nama garaa jabeenyummaadhaan beekamu jedhameetu beekama. Kanaaf namoonni kunneen warreen kana dura moototaa fi seenaa Firaans keessatti ammoo meedivaalaa warreen jedhamanii sirna sana keessatti hordofaa turan warreen leellisan akka ta'anidha kan odeeffamee jiru. Hiriyyaan nama qabame kana keessaa yookaan dargaggeessa qabame kana keessaa tokko akka jedhutti yoo ta'e ammoo dargaggeessi kun nama siyaasaas akka hin taane kan odeesseeru. Haa ta'u garuu nama siyaasaa ta'uudhaa baatus leellisaa sirna durii akka ta'ettidha kan gabaafame. Kun oduu guddaadha. Garuu iddoo sanatti yeroo kabalamanii Emmanuel Macron namni akka kanaa kun yeroo baay'ee
gocha badii akka ta'e dubbatanii haa ta'u garuu taatee haaraadhas jedhanii dubbatanii haa ta'u namoonni akka kanaa jeequmsa akka kaasuu danda'an yookaan namoonni tasgabbii hin qabne yeroo hawaasni mariidhaaf iddoo tokkotti wal ga'u iddoo akkasii irratti affeeruun sirrii akka ta'anii dubbatanii darbanii yeroo isaaf. Akkuma ati kaaste egaa oduun yeroo ammaa kana ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jiru egaa yeroo ammaa pirezidaantiin Fireens Imaanuweel Maakiroon egaa nama yookaanis immoo hawaasa keessaatiin kabalamuu isaatiin wal qabatee egaa yeroo ammaa odeessaaleen garaagaraa ba'an egaa waa'ee ajaa'ibsiisaa ta'aa jiru. Haa ta'uti garuu namoonni qorannoo jala oolfaman kun akkuma ati kaaste leellistoota warroota Hitler, Adolf Hitleriin hordofanidha. Adolf Hitler jechuun immoo egaa nama sanyiin warra Jewish lafa kanarraa baduu qabu. Hin jaallanne keessaa tokkodha. Kitaabni kunis egaa mana namoota Imaanuweel Maakiroon kabaluun shakkaman kana keessatti argameetu jira. Haa ta'uti garuu nama Imaanuweel Maakiroon kabalee miti kitaabni kun kan argame mana nama viidiyoo sun waraabee miidiyaatti ta'ee jedhee waraabee miidiyaatti gadhiisu sana keessaa argame. Egaa seenaa Adolf Hitler keessatti egaa bara Jarmaniin bulchaa ture keessattuu bara 1933 hanga bara 1945tti paartii naazii Jarman hundeessuudhaan yeroo biyya sana bulchaa turetti keessumatti iyyuu gochaa gara jabinaa ajjeechaa gara jabinaa duguuggaa sanyii gara jabinaa sanyii warra Jewish lafa kanarraa badu jedhee nama dhaadate kanaanis immoo sanyii warra Jewish miliyoona 6 akka ajjeese seenaan isaatu dubbata jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo ammaas namoonni kun leellistoota isaa ta'uu hin qabne akka jedhamanis shakkamaa jiru. Maalumaaf iyyuu jarri kun to'annoo jala oolaniiru dhumarratti maaltu itti murtaa'a kan jedhu namni tokko pirezidaantii biyya tokkoo kabalee maaltu itti murtaa'a kan jedhu walumaan kan hordofnu ta'a. Kaayyoon isaanis boodarra kan dhaga'amu ta'uu danda'a. Maal kaayeffatanii gara kabaluutti deeman kan jedhus waan biraa ta'uu danda'a boodarra kan odeeffannoo isaatti deemnu ta'a. Kanumaan gara odeeffannoo biraatti yeroo itti ceena ammoo waggaadhaan biyyoonni garaagaraa magaalota yookaan akka biyyaatti jireenyaa fi mijatoo taatee fi akkasumas hawaasa qabachuu wajjin wal qabate haala madaallii kaa'amee fi dorgommii taasisanii ishee kamtu mijachuu dandeessi yookaan mijatoodha kan jedhu magaalota dorgomsiisuun kun kanuma baratamedha waggaanii. Bara kanas madaallii waggaan dhiyaatuu fi magaallii tokko mo'attee jirti yookaan isa jalqabaa taatee jirti bara 2021dhaaf jechuudha. Magaalli kun Niwuziilaand keessatti kan argamtu taate Ooklaandidha kan isheen injifatteeti jirtu. Garuu madaalliin bara kanaa madaallii kanneen waggoota kana duraa darban irratti wanta adda taasise qaba. Kun immoo koronaa vaayirasii wajjin wal qabate haala mijataa hawaasa isheetiif uumuudhaaf kan sadarkaa qabatte kan jedhuudhaan kan madaallii kaa'anii jiranii. Gareen tigaa dinagdee EIO'n kun kan madaallii isaa akka jalqabaa taasifatee jiru magaalota 140dha kan dorgommiidhaaf dhiyeessee jiru. Kanneen keessaa kan tasgabbii mijataa jireenyaaf yookaan ijaarsa wajjin wal qabatee sirna fayyaa sirna barnootaa wajjin wal qabatee haala jiruudha kan giddu galeessa taasifatee madaallii kana kaa'eeru. Akkasumas ammoo yeroo koronaa vaayirasii kana wajjin wal qabatee uguraawwan garaagaraa ni kaa'amanii biyyoota garaagaraa keessatti magaalota keessattis akkuma waliigalaatti manaa bahuu dhiisuu sosochii hir'isuu bakkeewwan hawaasni heddummatutti argamu dhiisuu waan kun biyyoota garaagaraa keessatti kaa'amaa ture. Inumaayyuu balbala cufachuun biyyoota gurguddatan kana keessatti hedduminaan deemaa ture koronaan yeroo babal'atee biyya hunda weeraraa ture sanatti. Kanaan biyyattiin kun haala tasgabbii qabuun yookaan ammoo akkaataa koronaa vaayirasiin babal'achuu hin dandeenyeen ittisuu danda'uu fi namoota koronaa vaayirasiidhaan hedduu miidhaman isa hir'isuu danda'uuf akkasumas sosochii hawaasaa giddu galeessa taasifate otoo miidhaa cimaa hin geessisiin yookaan immoo ugura guddaa ta'ee cufame akka taa'u otoo hin taasisiinis haala giddu galeessa dinagdee fi hawaasummaa jiraattota giddu galeessa taasisuu isheetiin Ooklaandi kun tokkoffaa baateetti. Akkuma kaaste egaa yeroo ammaa madaallii geggeeffame kanaan egaa biyyoota fi magaalota 140 irratti geggeeffame kanaan magaalaan kun carraa qabeettii taatetti magaalaan kunis carraa qabeettii ta'uu kan dandeesse haalli ittisa koronaa vaayirasii akkuma addunyaatti kan labsame ta'uyyuu haala jiruuf jireenya hawaasichaa giddu galeessa godhateen hawaasa geggeessuudhaan keessumatti iyyuu sochii dinagdee haala mijataa ta'een haala jiruuf jireenya hawaasichaatiin mijataa ta'e giddu galeessa godhachuudhaan ittisa kaa'uu isheetiin yeroo ammaa sadarkaa kana argattee jirti. Biyyoonni akka Awurooppaa immoo bara kana madaallii kana keessaa gara gadiitti argamu kanneen akka Niwuziilaand
Jaappaanii fi Awustiraaliyaa yoo milkaan egaa Awurooppaa nun immoo yeroo ammaa kana magaalonni isaanii sadarkaa gadii keessatti argamu. Kunis maaliifidha? Haalli rabsaa talaalli isaaniis yeroo ammaa koronaa vaayirasii wal qabatee barfatee eegaluu isaatiin akkasumas immoo ittisa koronaa vaayirasiitiin wal qabatee ittisa cimaa kaa'uu isaaniitiin haala jireenya hawaasaaf mijataa hin taane keessa waan turaniif sadarkaan isaanii gadi bu'e kan jedhus odeeffannoon bahee ni mul'isa. Magaalonni yeroo ammaa Awurooppaa keessa sadarkaa tokkoffaarra turanii gara gadi fagootti mucucaatanis hedduun akka jirantu kaa'aa jira. Keessumatti iyyuu magaalaan Veenaan sadarkaa tokkoffaatti bara baraan kan argattu yeroo ammaa gara sadarkaa 12tti gadi buutee jirti jechuudha. Kanaaf wal qabates yeroo ammaa magaalaan akka Hamburg immoo keessumatti iyyuu kufaatii hamaa keessatti kuftee jirti. Gara 47ffaatti gadi buutee jirti. Magaalonni akka warra Daamaasqoo warreen kan biroon immoo kan jedhaman kun immoo sababii biyyattii keessatti tasgabbiin hin jirreef akkasumas waraanni yeroo waliin yerootti waan jiruuf fi jireenya hawaasichaa haala hammaataa keessa waan jireef carroomuu hin dandeenye. Keessumatti iyyuu magaalota sadarkaa gadaanoo keessatti immoo dhimmi kun waan baay'atuuf bara kana isaan immoo dhimma kanaan wal qabatee carroomuu hin dandeenye jechuudha. Sadarkaadhaan hanga 10tti kaa'ee jira akkuma waliigalaatti madaalli kanaanii biyyoonni sadarkaa qabatanii jiranii biyyoonni sadarkaadhaan kan dura waggaa darbee nuti beeknuu fi barana eessarra jiru kan jedhu achuma keessaa adda baafachuun ni danda'ama. Bara 2021tti warreen sadarkaa qabatan kan jenne sadarkaa tokkoffaa irratti Ookland Niwuzerlaand irraa tokkoffaa yoo taatu akkasumas Ooskaan immoo Jaappaan irraa lammaffaa taatee jirti. Akkasumas warreen sadarkaa qabatan hedduun isaanii jiru. Magaalaan Awustiraaliyaa keessatti argamtus akkasuma Niwuzerlaand keessatti Wellington sadaffaa arfaffaarra jirti. Tookiyoonis Jaappaan keessa meeqaffaarra jirti akkasuma isheenis sadarkaa 5ffaarratti argamtee jirti. Warreen kan bara 2021tti ammoo magaalota jireenyaaf mijatoo hin taane jedhee adda baasee kaa'ee jira. Isaanis sadarkaa kaa'eeraaf. Isaan kana keessaa akkuma amma kaasaa turre immoo Daamaasqoon ishee tokkodha. Daamaasqoon immoo magaalaa guddittii Sooriyaa keessatti argamtudha. Kunis immoo waraanni waliin keessatti waan baay'atuuf sadarkaa gadaanaa keessatti argamtee jirti. Kan darbe immoo Leegos Naayijeriyaa keessaas akkasumadha. Poortoo Moorserbiin immoo akkasumas magaalaa PNG biyya jedhamtu keessatti kan ramadamtudha. Kanneen kana fakkaatan immoo sadarkaa gadaanaa keessatti argamu jechuudha. Mee waa'ee magaalota kana keessaa utuu hin baane mee gara biyya keenyaatti yoo deebine waggoottan hedduu dura biyyi keenya dorgommii magaalotaa gaggeessuu eegaltee turte. Sanaanis immoo yeroo ammaa dorgommii magaalotaa kun illee haaluma biyya keenya rakkoo siyaasa dinagdee biyya keenyaatti wal qabatee hafee jira. Meen sun amma faayidaa qaba kan jedhu mee maal jettee? Inni sun haala qabinsa magaalotaa fi guddina magaalaa wajjin illee sadarkaa guddaadha qaba yookaan ammoo akka magaalaan sun beekamtu taasisuudhaaf gahee guddaa qaba. Inumaayyuu dhimma magariisummaa jedhameen sosochiin jiru kuni kanneen akka Bishooftuu kana hojii wal qabatee naannoo magariisuu fi qulqullina magaalaa wajjin wal qabatee hojiin hojjetamu akka magaalaan dorgommii keessa galtuudhaaf waggaadhaan akka hojjetan taasisa jechuudha. Warreen hojii dhaabanii magaalaa guddisuu, magaalaa misoomsuu, magaalaa bareechuu, haala mijataa hawaasaaf uumuu wajjin hojii isaanii dagatan mana qopheessota magaalota dabalatee jechuudha. Isaan akkasaan si'atanii hojii hojjetan taasisuudhaaf gahee guddaa qaba. Kanaafi warreen dhimma kanarratti bobba'anii jiran akka isaan hojii isaaniitti xiyyeeffatanii hojjetanii fi waggaadhaan akka isaan dorgommiidhaaf of qopheessan taasisuudhaaf gahee guddaa qaba. Garuu gara magaalota biyya kanaa yoo ilaalte durumayyuu akkaataan isaan itti ijaaraman waggaadhaan yookaan immoo waggaa tokko keessatti magaalaan takka hundoofte sun si'a meeqa diigamte yoo jette immoo waan biraati. Haaluma ijaarsa manneen magaalota biyya kanaa yoo ilaalte keessumayyuu bu'uuraalee misoomaa yeroo diriirsanitti waan wal dubbisanii ijaaramaniin fakkaatu yeroo takka teeleen har'a ija waan diriirse bormoo bishaan dhufee bira jalaa diigaa daandiin yoo ijaaramee warri bishaanii warri teelee dhufanii wal diigumatu jira. Kanaafuu haala mijataa uumuu hawaasa magaalaa sanaaf kan jedhu gara magaalota biyya keenyatti yoo dhufte gaaffii cimaa ofumaafuu akka of gaafatu si taasisa. Daandiirra deemtullee dhabdee karaa hunduun immoo qotamaa jalaan qotuu jalaan diiguu boruun ijaaramaa boruun diigamaa kanaaf magaalonni biyya keenya yookaan bulchitoonni itti gaafatamtoonni magaalotaa yookaan bulchitoonni bulchiinsa addaatiin bulti magaalaan waan ta'eef akka kanatti tootti xiyyeeffatamee hojjete dorgommiin sun jiraachuun inuma fayyada jechuudhaaf.
Akkuma tamma kaaste gaasirratti waa dabaluuf dorgommiin magaalota akkasuma xiyyeeffannoon isaanii guddaan magariisummaa qulqullinaa fi akkasumas hojii dhabdoota ijaaruun dorgommiin gaggeeffamaa ture. Keessumatti bu'uuraalee misoomaa immoo isaanii ijoollee akkuma amma kaaftee magaalonni biyya kana yeroo itti hawaasa balaaf saaxilan illee mul'ata. Kunis maaliif boolli illee qotamee yeroo ammaa kana haala namni itti balaaf saaxilamu illee ta'ee jira. Kanaaf gara fuulduraatti qindoominaan hojjetamee yoo hojjetame dorgommiin akkasii immoo isaaniif jajjabina ta'a jenna. Guddina magaalaa fesachumas gahee guddaa qaba. Kanumaan dhumarratti dhimma koronaa vaayirasiitii kan kaasnu koronaa vaayirasii tatamsa'inni isaa akkuma babal'atee jiruttidha kan jiru. Akkuma waliigala biyya keenyattis yoo kaasne guyyuma guyyaan ammas dhibichi nima jiraata. Of eeggannoon jiru immoo akkasuma laafaadha. To'annoon naannoo hawaasni jirutti yookaan daandiirratti poolisootaan maaskii kaa'adhaa kan jedhurraa kan hafe namni xiyyeeffannoodhaan dhimmicha quba qabaatee of eegu hin jiru. Garuu immoo abbaan ofiif dhimmamuudha qaba. Situ dhibee sanaaf saaxilama, situ boritti miidhama, hawaasa naannoo kee jirutti miidhama waan ta'eef guyyuma guyyaadhaan of eeggannichi maal ta'uu qaba kan jedhu erga hubattee booda abbaatu ofiif dhimmamuu qaba kallattii jedhu waan laafes natti fakkaata akka dhuunfaa kootti yoo ilaalu. Akka waliigala biyya addunyaatti yoo ilaalle garuu biyyoonni koronaan vaayirasiin keessatti heddummatan jedhamanii sadarkaa qabatanii jiran ni jiranii. US akkuma waliigalaattu waggaa jalqabarraa qabdee hanga ammaatti sadarkaa ishee qabattee jirti. Indiyaan immoo tibba kana ji'oota muraasaan asitti Indiyaadhaan akka malee raasaa jira koronaa vaayirasiin. Isheen sadarkaa lammaffaa qabattee jirti. Itti siqxeetti garuu lakkoofsaan yoo ilaaltu US gara miliyoona 34.2 olidha kan isheen keessummeessitee jirtu keeziidhaan jechuudha namoota dhibee kanaaf saaxilamanii waliigala isaa yoo ilaalte. Indiyaan sadarkaa lammaffaarra jirti jechuun lakkoofsa 5 qofatu ishee hanqata hanga har'aatti gara miliyoona 29.1 jirti isheenis itti dhiyaachuudhaafi. Kanaan wal dura qabatanii jiran Biraaziilitti aantee jirti, Firaans akkasuma. Warreen kun garuu keezii haaraan biyyoota sadarkaa qabatan kana keessatti tibba kana hanga har'aatti wanti mul'atu yoo jiraate Ameerikaa keessa homaa keezii haaraan hin jiru. Kanneen akka Biraazil, Firaans keessas keezii haaraan jiru. Ammayyuu Indiyaa keessatti garuu keeziin hanga nama 1,000 olii akka galmaa jirudha kan jiru. Kanaaf kana kan jenne biyyoonni akka kanatti gurguddatanii jiran to'annoo isaaniitii olitti ta'ee haalatti adeemaa jiru akkuma jiru. Biyyi keenya immoo sadarkaa nuti itti jirrutti tokko keenya akka of eeggannumaaf jechuuf. Akkuma amma kaafne dhimma koronaa vaayirasii gara biyya keenyaatti gaafa deebinus yeroo ammaa hanqina qorannoo haa ta'u, hanqina meeshaalee qorannoo haa ta'u, hanqina nama qoratamu haa ta'u, yeroo ammaa qorannoon gaggeeffamu baay'ina isaa yoo ilaalte kumaan kan lakkaa'amaa ture yeroo ammaa gara 100tti gad deebiira. Kun maaliif akka ta'e namaan galu kunis immoo hawaasa dagannaa keessatti waan kuffisuu fi hawaasni akka of dagatu waan taasisuuf qaamni dhimmi isaa ilaaluutu xiyyeeffannoo gama kanaaf kenne hawaasnis akka of eeggannu taasisu gama keenyaan dhaabnaa jechuudha. Kanuma jenna daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon keenyas kanuma fakkaata. Qophiileen FiB afaan itti fufu isaaniin daawwadhaan nuyi gamanumaan nagaa isinitti dhaammanna. Mul'oo Asaffaa fi Beenyaa Shiramuuti ogeessi kaameeraa ammoo Biraanuu Dajanee ture. Turtii gaarii.